Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun yeroo hundumaa sa'a kanarraa eegaluudhaan kan isin bira dhaqqabsiisnu qophii keenya sanbata mo'aati yeroo keenya eeggachuudhaan eegalleedha kan nuti jirru akkuma kanaan dura isiniin jennu immoo haga dhumaatti nu faana turaa isiniin jenna baga irraafte ayyaana ture. Walumaan baga irraafnee egaa yeroo kanarra geenyeen jedha. Egaa qophiileen ayyaana torban ayyaana namoonni egaa wantoota garaagaraanidha torban isaanii kan isaan dabarsanii haa ta'uyyuu malee egaa nuti ammoo sanuma bu'uura godhachuuni dhangaalee mimmiidhagoo ta'an kan daawwattoota keenya bohaarsaa bashannansiisan yeroo itti isaan bira qaqqabsiisnurra geenyeeti kan nuti jirru isaan bira toora galchinee qaqqabsiisuun ammoo turtii kan taasisnu ammeeroo lammii Ansalaam Salamoon hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa jecha. Dabalataan immoo haala kanaan immoo kan nu bareechite mana uffata aadaa Oromoo Shaashiidha. Bakki argama isaanii jamoo tokko gamoo afran irrattidha kan isaan argamanii. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa asirra jiruun bilbilaatti deemaa biratti bareedaa isiniin jecha qophii keenya eegalleera. Yeroo hundumaa qophii keenya kan ittiin eegallu faarfannaadha. Faarfannaa bareedaa tokko nutis qopheeffanneedha kan nuti jirru kan eenyudhame. Faarfannaan kun egaa faarfannaa miidhagaa torban dabarsine kana keessa qilleensarraa ooleedha. Bifa miidhagaa ta'een kan qindeeffame egaa gurra nama hedduu keessallee ni jira yeroo itti gabaabduu kana keessatti. Faarfannaa faarfattuu Liidiyaa Darrasa mirkaneeffadheera kan jedhu ta'a daawwattoota keenya kan nuti isin biraa qaqqabsiisnu sana daawwadhaatii nu waliin walitti deebina. Daawwattoota keenya faarfannaa nuti guyyaa irraa filannee isin bira qaqqabsiisne faarfannaa faarfattuu Liidiyaa Darrasee mirkaneeffadheera jedhu akka itti eebbifamtan ni abdanna. Egaa dhangaalee keenya tokko jennee faarfannaadhaan eegalleeti kan nuti jirru. Amma immoo yeroon kan itti aanu kan inni ta'u yeroo odeeffannoo dinqisiisooti jechuudha. Odeeffannoo dinqisiisoo keenyaan odeeffannoo biyya keessaaf biyya bakkeerra jiran wantoota garaagaraa qindeeffanneetidha kan nuti isin bira qaqqabsiisnu. Egaa daawwattoonni keenya hawwiidhaan eeguu jedheeti kan yaadu har'as egaa wantoota gaggaarii ta'an biyya keessaaf biyya alaa fakkeenyummaa waan argamsiisuu danda'an jenne waan hawaasa keenya giddu galeessa godhate hawaasa keenyas ammoo ni fayyada ni bohaarsa jennee waan yaannu qindeeffanneeti kan nuti jirru maali waa'ee eenyuuti waa'ee maaliiti immoo kan jedhu ammoo qophichuma keessatti kan ilaallu ta'a. Egaa addunyaarra jiraannu kana keessatti sa'aatiidhaan guyyaadhaan torbeedhaan wantoota adda addaadha kan uumamu waan ta'eef waan haaraa torbee kana immoo maal odeeffattee kan jedhu Ameeroon egaa waan qopheessitee qabdi jedheedha kana yaadu isa daawwannee walitti deebinaa ammallee turtiin keessaan nu faana ta'u. Dubartiin lammii Eertiraa fi Xaaliyaanii qabdu jaalallee ishee qondaala Biriitish hordofuuf jecha bara 1941 murtoo hatattamaa fudhatte. Murtoo sana fudhachuu isheetiin lubbuu ishee hanga dhabuutti illee dhiyaattee turte. Maqaan ishee Maariyaam Maaneetti jedhamti. Bara 1923 abbaa ishee lammii Xaaliyaanii fi haadha lammummaa Eertiraa qabdurraa dhalatte. Haati Maariyaa Sillaas Gabratsiyoon mandara Eertiraa keessatti argamtu Emmi Tseelliin jedhamtu jiraatti turte. Eertiraan bara 1890 Xaaliyaaniin koloneeffamtee kan turte yoo ta'u waggoota 60 itti aanan daa'imman 10,000tti lakkaa'aman kanneen abbaan isaanii dhiirota Xaaliyaanii irraa dhalatanii fi ijoollee isaanii ta'uu otoo hin ibsin hafan dhalatanii turani. Turtii waggootaan lakkaa'amu booda seenaan addaa Western Morning News irratti bahe. Mata dureen seenessa kanaa 700 miles in a box kan jedhu yoo ta'u maayila 700 sanduuqa keessa turuun akka jechuuti. Seenessi sun waa'ee Maariyaa fi akkaataa isheen magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraadhaa miliquun jaalallee ishee qondaala waraanaa leetanaala Biriitish tokko hordofaa turte kan himu ture. Seenaan jaalalleewwan lamaanii bara 1941 eegale. Yeroon sun wayita Maariyaan qondaala waraanaa sanaan wal barte yoo ta'u
magaalaan Finfinnee to'annoo humnoota waraanaa Biriitish harka seenuun yeroo yartuu dura ture. Maariyaan jaalallee ishee wajjin guyyaa ayyaana bara haaraa bara 1941 wal argani. Yeroo sana umriin Maariyaa ganna 18 ture. Gabaasaan gaazexaaf barreessu Maariyaa fi abbaa warraa ishee kan maqaan isaa seenessa sana keessatti hin ibsamne hoteela Poortiskaato mandara qarqara qaama bishaaniitti argamtu Rooziilaand Koorniwoolitti jalqaba baatii guraandhalaa bara 1946tti arge. Yeroo sanatti Maariyaan dubartii ganna 24 yoo taatu daa'ima ganna 1 fi baatii 8 Deevid jedhamu qabdi turte. Amajjii bara 1941tti Liitanaal Jeneraal Pilaat loltoota Sudaaniin dabalamuudhaan gara Keereen lixaa Eertiraa wayita ga'utti biyyattiin muddama keessa turte. Keereen to'atamtee ji'oota muraasaan booda Asmaraan humna waraanaa Biriitishiin to'atamte. Misheel Aaroon kitaaba barreessite keessatti haala ture sirnaan ibsitee jirti. Isheen akka jettutti yoo ta'e loltoonni Biriitish biyyattii keessa kanneen turan humnoota Xaaliyaanii injifachuu malee uummata Eertiraa bilisoomsuuf biyyattii keessa hin turre jetti. Wayita loltoonni Xaaliyaanii gara biyya isaaniitti deebi'an ijoolleen isaan dubartoota Eertiraa irraa dhalchan bakkeetti hafanii. Ta'iin Maariyaam haala lubbuu ishee balaaf saaxiluu mudatee tures dhimma kana waliin waan wal qabatudha. Jaalalleen Maariyaa yeroo sanatti basaastummaa irratti kan bobba'e yoo ta'u yeroo dheeraadhaaf magaalaa Asmaraa keessa hin turre. Eebla bara 1942tti jaalalleen Maariyaa gara Masriitti dabarfame. Haa ta'u malee garuu Maariyaa dhiisee deemuu hin fedhu ture. Taatullee akka itti fudhatee deemu garuu waan tokkollee hin beeku ture. Karaa seeraan alaa fudhachuuf hin yaalle. Sababni isaa immoo Maariyaan lammummaa Xaaliyaanii qabdi. Lammiileen Xaaliyaan immoo biyya isaaniif basaasu jedhamanii shakkamu. Kanaafuu mala biroo karoorsuutu irra ture. Akka seenessi waggoota muraasaan booda maxxanfame agarsiisutti biyyattii keessaa wayita ba'u maloota lama akka filannootti wal bira qabee ilaalaa ture. Malli inni jalqabaa Maariyaan akka dubartoota naannootti fuula isheetti huccuu haguuggattee gara Sudaanitti akka qaxxaamurtu gochuu ture. Malli inni lammataa immoo Maariyaan iccitiin akka isa waliin imaluu dandeessu haala mijeessuudha. Xumura irratti garuu iccitiin akka isa waliin imaltu haala mijeessu sana filate. Maariyaa waliin erga mari'atee booda Asmaraa gara Sudaanitti Sudaan irraa amma Masriitti baaburaa fi konkolaataan akka imaltu karoorsee ture. Yeroo Eertiraa keessaa ba'u garuu sanduuqa guddaa tokko bitee kutaa ciisicha isaa keessa keewwate. Namni mana tokko keessa isa waliin jiraatu kan biraa waan tureef biyyattii keessaa ba'u guyyaa tokko dursee Maariyaa galchuutu irra ture. Kana jechuun Maariyaan halkan sana sanduuqa keessa turuuf dirqamte. Guyyaa itti aanu sanduuqni Maariyaan keessa jirtu baabura irratti fe'amee maayila 80 gara Agordaatti dhiyaa Eertiraatti kan geeffame yoo ta'u imalli sun sa'aatii 24 fudhate. Maariyaan haala ture seenessuun wayita gabaasa gaazexaatti himtetti haala ture sana tasumaayyuu yaadachuu hin barbaadu. Sammuu koo keessaa akka guutummaatti haqamuun fedhaa jetti. Maariyaan yeroo imalaa sanatti qaamni ishee walitti kottoonfachuu yookiin bututuu irraan kan ka'e guddaa dararamuu dubbatti. Onnee ishee dammaqsuuf jecha lilmoo lamaan tafa isheerra erga waraannamtee booda akka carraa ta'ee lubbuun hafuu dandeesse. Sana booda Maariyaan Agordaatirraa immoo maayilaa 90 daangaa Sudaanitti kan argamtu gara Kasaalaatti imalte. Karaa imalaaf mijataa hin taanerra guyyaa yeroo ho'aa imalaa turte. Sanduuqichi erga kaartuun qaqqabee booda qondaaltichi waraanaa sun haalichi hamaa ta'uu hubachuun guddaa dhiphate. Lubbuun Maariyaaf illee yaadda'ee ture. Sana booda sanduuqichi akka hin fe'amne barbaadee turus garuu akka hin fe'amne gochuuf ammoo heeyyama hin qabu. Kanaafuu buufata keessatti rakkoo uumuu isaatiin poolisiin waraanaa gara buufata poolisii isa geesse. Buufata poolisiitti qondaaltichi dhugaa jirtu ifatti isaanitti hime. Maariyaam ukkaamamuu irraa kan ka'e du'uu fi jedhe. Lubbuu Maariyaa baraaruuf sanduuqichi saffisaan gara buufataatti akka deebifamu taasifame. Yeroo tokko hojjettoonni sanduuqicha gatanii illeen turanii. Kanumaanis yeroo baraaramtutti garmalee madooftee ofilleen wallaaltee turte.
Akka seenessi kun himutti guyyoota sadiif saanduqa keessa turte. Maayilaa 700 yookaan ammoo kiiloomeetira 1100 ol ta'u saanduqa keessa turuun imalte. Maariyaan yeroo sana diinaaf basaasta jedhamtee shakkamuun hidhaa buufamtee guyyoota 24f hidhamte. Gama biraatiin jaalalleen ishee immoo torban 6 hidhame. Kunis ajaja waraanaa fudhachuu diduu fi nama biraa simachuun mana murtii waraanaatti himatame. Erga hidhaarraa gadhiifamee guyyoota 4 booda Maariyaa fi jaalalleen ishee adoolessa 12 bara 1942 bataskaana kaatoolikiitti wal fuudhanii. Sana booda Maariyaa fi abbaan warraa ijoollee isaanii waliin jiruu gaarii gaggeeffataa turanii. Maariyaan jaalallee isheetti erga heerumtee booda maqaan ishee gara Souls by Spooner jedhutti geeddaramu qorannoo barreessaan seenessa kanaa barreesse kan agarsiisu. Maariyaan adoolessa 30 bara 2021 du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Sirni awwaalcha ishees UK keessatti raawwatame. Jaalalli kan gammachuu qofa namaaf kennu utuu hin taane kan kallattii baay'ee nama miidhuudhas. Kana jechuun jaalalli kan gatii qofa irraa argatan utuu hin taane kan gatiillee itti baasanidha. Jaalalli bu'aa mataa ofiif fiiguu qofa osoo hin taane aarsaa kaffaluulleen of keessaa ni qaba. Fayyuuf jaallachuu qabda. Dubartii abbaa warraan ishee ganna 28 dura duguggaa sanyii Rwaandaatiin jalaa ajjeefametu kana amana. Kana qofa miti dubartiin kun namticha abbaa warraa ishee jalaa ajjeeseef dhiifama gochuun intalli isaa akka ilma isheetti heerumtu heeyyamteefii jirti. Bernadette Mukakabeeraa seenaa ishee yeroo dheeraaf himachaa turte. Kunis qaama tattaaffii manni amantaa Kaatoolikii Rwaandaatti hawaasa bara 1994 namoonni 800 guyyoota 100 keessatti dhumatee addaan wal qoodan gidduutti araara buusuuf hojjetamuuti. Ijoolleen keenya waan ture waliin hariiroo hin qaban, wal jaallatan homtuu akka namni waliin jaallanne dhorkuu hin danda'u jechuun Bernadette himti. Ishee fi abbaan warraa ishee Kabeeraa Bedaastii hawaasa Xuusii keessaa dhalatanii. Xiyyaarri pirezidaantii Rwaandaa yeroo sanaa kan hawaasa Huutuu keessaa bahanii eebila 6 bara 1994 rukutamuu hordofee hawaasa Xuusii haleeluu irratti xiyyeeffatamee ture. Sa'aatiiwwan muraasa keessatti dhalattoonni Huutuu kumaa hedduutti lakkaa'aman holola jibbaa ganna 10tti lakkaa'amuuf barsiifamaa tureen ajjechaa qindaa'aa ta'e eegalanii. Namoonni kunneen haleellaa olloota isaanii Tuutsii biyyattii keessa jiran irratti raawwatan. Isaan keessaa tokko Giraatii Niyaaminaati. Maatiin isaa Rwaandaa ollaa maatii Bernadette jiraatu turani. Maatiin kunneen lamaanuu qonnaan bultootadha. Duguggaan sanyii sun erga golabamee gareen hidhattoota Tuutsii aangoo erga qabatee booda namoonni 100,000 lakkaa'aman ajjechaa raawwatame sana keessatti hirmaachuu isaaniitiif hidhamanii turani. Giraatiin to'atamee adeemsa keessa immoo mana murtii hawaasaa Gacaacaa jedhamuun hundeeffamu dhimma shakkamtoota duguggaa sanyii irratti hirmaatanii ilaalame. Dhaddacha torbanii ta'amu irratti hawaasni sun carraa himatamuu fi hawaasni lamaan isaanii himata dhaggeeffachuu akkasumas waan raawwatame irratti fi akka raawwatame ragaa bahanii. Bara 2004tti Giraatiin akkatti Bernadetteetti akkatti abbaa warraa ishee ajjeese himee ture. Achumaanis dhiifama gaafate. Sana booda isheenis dhaddacha sana irratti dhiifama gochuu filatte.
Kanaafuu ganna 19 hidhamuun irraa hin eegamu ture. Eega kanaa garuu hojii hawaasummaa ganna 2 akka hojjetu itti murtaa'e. Otoo ifatti dhiifama hin gaafatin ganna 10 mana hidhaa ture. Maatii namtichaa kanaa garuu Bernaadiitii fi ilmi ishee Alfred waliin hariiroo ture jijjiiruu barbaadu ture. Alfred yeroo abbaan isaa ajjeefamu sana daa'ima ganna 4 ture. Intalli Giraatii Yaakunriijee Doonaataa jedhamtu immoo yeroo duguggaan sanyii raawwatame daa'ima ganna 9 turte. Isheen mana Bernaadiitii dhaqxee hojii mana keessaa ishee gargaaruu eegalte. Alfred haadha isaa wayita ani gargaaru arguu na jaallatti natti fakkaata jetti. Bernaadiitii waan isheen yaaddetti gammaddee abbaan ishee abbaa warraa koo ajjeesuu beektee na gargaarte akka ani gargaarsa biraa hin qabne ni beekti. Sababni isaa ilmi koo mana barnootaa maatii irraa hiiqee barataan jira jette. Laphee ishee fi amala isheen jaalladhe sababa kanaafin haadha warraa ilma kootii akka taatu kanan hin mormine jetti. Haa ta'u malee Giraantiif kun waan salphaa hin turre. Jalqabarratti waa'ee qaayilaa kanaa shakkiidhaan ilaalaa turte. Maaliif akkamitti maatiin ani daba guddaa irratti dalage intala koo fuudhuu barbaadu jechuun gaafataa ture jetti Yaakunriijeen. Xumura irratti garuu amanee fudhate. Jarri lameen waldaa amantii kiristaanaa Katoolikii naannoo isaanii jirutti bara 2008 wal fuudhani. Dhiifama gochuun balleessaa namni tokko nurratti raawwate irra isaaf darbuuf jechuudha. Gama biraatiin dhiifama gochuu jechuun balleessaa si irratti raawwatame akka laayyootti ilaaluu yookiin ammoo sirumaa akka waan hin raawwatamneetti fakkeessuu jechuu utuu hin ta'in dhiisuu jechuudha. Aarii fi haaloo qabachuu dhiisuun akka tasgabboofnu, haalli fayyaa keenyaa akka fooyya'uuf, gammachuun keenya akka dabalu gochuufillee nu gargaara. Jaallattoota saala wal fakkaataa yoo argitan dhagaadhaan tumaa ajjeesaa jedhani pireezidaantiin Burundii. Pireezidaantiin Burundii Ndaayishimiyyee Evaristee jaallattoonni saala wal fakkaataa Burundii keessa jiran dhagaan tumamanii ajjeefamuu qabu jechuun dubbatanii. Pireezidaantichi namni jaallattoota saala wal fakkaataa dhagaadhaan tume yakkaan itti hin gaafatamu jechuunis dubbatanii. Ibsa miidiyaaf kennan irratti gaaffii gaazexeessitoota irraa dhiyaateef yoo deebii kennan biyyootni jajjaboon Burundiif gargaarsa kennuuf dirqama jaallattoota saala wal fakkaataaf mirgi isaanii kabajamuu qaba kan jedhan yoo ta'e deeggarsa isaanii dhiisuu qabu jedhani. Pireezidaantichi macaafa qulqulluu keessaa caqasuun Waaqayyo jaallattoota saala wal fakkaataa ni jibba. Kanaafuu dhimmi kun Burundii keessatti waanuma ajandaa ta'uu qabullee miti jedhani. Akka kootti yoo namoota akkasii Burundii keessatti argine gara isteediyeemii geessuun achitti dhagaadhaan tumuudha. Kana gochuunis yakkaan nama hin gaafachiisu jedhan.
pirezidaantichi jaallattoota saala wal fakkaataa yookiin ammoo homosekshuwaalis ta'uun waaqayyoo fi seexana keessaa kan siif ta'u akka filachuuti jechuun ibsu. Yoo seexana filachuu barbaadde amma gara biyyoota sanaa yookaan ammoo biyyoota lixaa jaallattoota saala wal fakkaataa eeyyaman deemaa jiraadhaa. Akka yaadutti namootni biyyoota sana deemuu barbaadan amala kana qabaachuu qabu. Achumatti hambisaa malee gara biyya keenyaatti deebistanii hin fidinaas jedhani. Burundii keessatti jaallattoota saala wal fakkaataa ta'uun seeraan ala yoo ta'u hanga hidhaa waggaa 2 illee nama adabsiisa. Baatii hagayyaa keessa namootni 7 gocha kanaan himatamanii hidhaa waggaa 1 hanga 2 ta'u isaan irratti murtaa'ee jira. Isaan garuu gochicha keessaa hin qabnu jechuun haalanii jiru. Gama biraatiin hoogganaan waldaa Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis luboonni jaalalleewwan saala wal fakkaatan akka eebbisan heeyyamanii turani. Vaatikaan garuu eebbisuun qaama sirna amantaa idilee waldaa kiristaanaa Kaatoolikii yookaan gaa'ila ta'uu hin qabu jette. Biyyi baha Afrikaa Yuugaandaan seera farra jaallattoota saala wal fakkaataa kana raggaasiftee jirti. Akka seerichaatti namni gocha kana keessatti argame hanga murtee du'aatti adabamuu danda'a. Falmitoonni mirga namummaa fi dhaabbileen idil addunyaa hedduun seericha mormanis pirezidaantiin biyyattii Yuweerii Museveenii seerichatti cichuun raggaasisanii. Sababa kanaan liqaa dhabuu dandeessi jedhamus pirezidaantichi liqaa keessan dhiisuu dandeessu Yuugaandaan biyyuma keessatti hojjattee of dandeessis jechuun deebii kennanii. Baankiin addunyaa seerri farra jaallattoota saala wal fakkaataa Yuugaandaan raggaasifte mirga namaa kan dhiibudha jechuun biyyattii liqii haaraa akka hin arganne taasise. Garuu pirezidaantii Yuugaandaa ergaa fuula Tiwiitara gubbaatti barreessaniin dhaabbatichi maallaqa isaatti fayyadamee dhiibbaa akka irratti godhu ibsanii. Liqaan argames dhiises Yuugaandaan inuma guddatti jedhu Yuweerii Museveenii. Dabaluunis warri liqii kennan maallaqa fayyadamuun amantii, aadaa, duudhaa qajeeltoo fi birmadummaa keenya akka mulqinuuf dhiibbaa nurratti gochuu isaanii nama gaddisiisaa jedhani. Dhugumatti guutummaa Afrikaa tuffatan biyyoonni lixaa rakkoo hawaasa keenya keessa jiru akkamitti akka furan eenyurraayyuu dhiibbaan akka nurratti taasifamu hin barbaannus jedhani. Daawwataa kan jirtan TV Mo'arraa kan isin bira qaqqabu qophii sanbata mo'aadha. Yeroo ammaa kana immoo daawwannee walitti kan deebine odeeffannoo dinqisiisoodha. Odeeffannoo dinqisiisoo nuti guyyaa har'aa isin bira qaqqabsiisne egaa itti kolfuu baattanis irraa barataniiru jedhee yaada. Egaa wanti nama dinqisiisu yeroo hundaa nama kolfisiisuu hin qabu. Odeeffannooleen barnoota kennan illee ni jiru. Ati akkamitti ilaalte odeeffannoo? Dhugaa dubbachuuf egaa wantoota nama barsiisanidha. Odeeffannoo sadiidha kanatti nu biraan geesse. Barumsa gurguddaa qabu keessattuu waa'ee saala wal fakkaataa ilaalchisuudhaan egaa odeeffannoo keessatti egaa pirezidaantiin Burundiis wanti isaan baasanii keessattuu jiraattonni biyyichaas egaa irratti kan walii galan waan gaariidha jedheedha kana yaadu. Maaliif wantoonni kun amma babal'achaadha kan isaan deemaa jiranii. Egaa wangeellis hin deeggaru wangeela qofaallee miti akkasumatti gaafa laaltullee egaa waan nama jibbisiisudha baay'ee. Maaliif waaqayyo kan inni uume dhiiraaf durbadha. Jarri wal horanii akka baay'ataniif malee seera warri qaama wal fakkaatan yeroo wal fudhanillee bara Soodomiif Gomoraa sanatti dheekkamsi waaqayyoo irratti gadi bu'ee egaa wanta irra ga'ellee wangeelli keenya hin kaa'e sararaalee barachuudha kan nuti qabnu. Egaa maal jenna waaqayyoo biyya keenyarraa haa eegu jenna. Haa eegu jenna. Yeroo hedduu egaa seera kana kanneen deeggaranii baay'inaan kan nuti dhageenyu gara biyyoota lixaa kanadha. Egaa pirezidaantiin Burundii kunis warri biyya lixaallee tarii kana deeggaruu dhabuu keenyaan gargaarsi isin nu laattan illee hin dhiistu yoo ta'e illee gargaarsi keessan nutti haafu jedhaniiru. Liqii biyyooti lixaa kennan illee seera kana deeggartan malee mirga namaa dhiibdaniitu kan jedhan yoo ta'e liqaan isaanii nutti haafu kanuma keenyaan biyyuma keenya keessatti jiraanna seera uumaa kabajnee kan jedhudha jechuudha. Keessattuu akkuma tamma kaaste egaa biyyoonni baay'een kan isaan nyaatamanii gargaarsa argachuudhaanidha. Maaliif seexanni wanta lafarraa jiru kana bareechee sitti mul'isaa bilchaatiin isaa
isaa maalsa baay'ee mabareedee egaa waaqayyo yoo si gargaare malee egaa namni baay'een qarshiidhaan wantoota adda addaadhaan gowwoomfamee jireenya hin taane keessadha kan inni galu garuma bu'aa nuuf hin qabu jireenyicha tutti hin jiraatiin tarii borfaa du'uu dandeenya ta'a jireenya isaa booddee sana dhoksee wanta amma fuula keenya dura jiru soorummaa ta'uu dandeenya qabeenya ta'uu danda'a biyyoonni guddatan baay'een egaa odeeffannoo isaan qabda jedheedha kan hin yaadu egaa seexanicha wajjin walii galanii warra jiraatanidha maaliif wanti isaa barbaadan hin godhamaa fi jireenya gammachuu hin qabnedha kan isaan jiraatan garuu namatti hin fakkaata egaa yeroochi immoo kan waaqayyoos kan seexanaas natti fakkaata seexanni yeroo inni hojii babal'aa hojjechaa jirudha waaqayyoos immoo hojii gurguddaadha kan inni hojjechaa jiru nama jabaatetu keessa ba'a jedheedha kan hin yaadu. Keessumaa ammoo amma biyyoonni Afrikaa kanneen akka Burundii fa'aa ni beektaa biyyoota hiyyeeyyii jedhamanii kanneen tarreeffaman keessaatidha. Garuu ammoo deeggarsa irra guddeessaa gara biyyoota lixaa kanarraati kan isaan argatanii. Haa ta'u iyyuu malee yoo biyyoota lixaa waliin hariiroon isaanii laafe tarii deeggarsa argachuu dhabuu dandeenya yaaddoo jedhuuni tarii maal beekna biyyootni waan kana deeggaran jiraachuu ni danda'u. Garuu ammoo lakki deeggarsi keenya nutti haafuu jedhanii cichoomina pirezidaantiin kun argisiisanii anaan baay'ee na dinqeera. Keessumaa ammoo egaa isa kana maal akkan jedhuun beeku namni gocha kana osoo raawwatu argamellee isteediyeemitti baafamee akka dhagaan rukutamee ajjeefamu akka kootti namni nama saala wal fakkaataa yookaan leellisu yookiin sana keessaa hirmaannaa qabu yoo argame dhagaadhaan yoo rukutamee ajjeefamellee itti hin gaafatamu namni waan kana godhee jedhaniiti haala isaan dubbatan macaafa qulqulluu keessaas eeranii seexanaaf waaqayyoon keessaa akka filachuuti kun jedhaniiti kan isaan ibsa kana torbanoota dabarsine keessa kennanii gama biraatiin ammoo hoogganaan waldaa kaatolikii Roomaa Poop Firaansis luboonni akka isaan leellistoota saala wal fakkaataa yookaan ammoo jaalalleewwan saala wal fakkaataa akka isaan eebbisaniif heeyyama kennanii turanii. Lubootuma ta'anillee yookaan ammoo gaggeessitoota ta'anillee kanneen ammoo gocha kana deeggaranillee ni jiru. Kana garuu nullee hawaasni keessa jiraannu sirumaa waan akkasii ni ciigga'a. Garuu ammoo egaa namootni gaafa qaroominatti fakkaatee gaafa akkas biyyoota guddatan ga'anii gaafa deebi'anii tokko tokko immoo seexanumti dogoggorsitee waan kana gaarii gootee yoo itti mul'iste maybe akka tasaa gara biyya keenyaatti illee amma ni jira jedhama odeeffannoo qabatamaa qabaachuu baannus akka hin babal'anneef yookaan ammoo waaqayyos biyya keenyarraa waan kana yaa eegu karaa amantaatiin illee wantooti nama dogoggorsan hedduun ni jiru. Hawaasni keenya ammoo waan akkasiirraa guddistanii of eeggachuu danda'u qabdu. Dammaquun illee barbaachisaadha. Keessattuu gaafa fiilmiileen ilaaltan yoo ta'e waanuma noormaalii ta'aa dhufeera jedheedha kan yaadu keessattuu gammaatiin immoo ijoollee isaaniillee fiilmii akkamii akka isaan ilaalan wantoota sooshaal miidiyaa akkamii akka isaan daawwatan illee sirriitti ilaaluu qaba jedheedha kan yaadu fiilmii tokko meebii yoo ilaalta ta'ee fi bakka hin barbaachisnetti qaama saala wal fakkaataa kana fa'aa yeroo isaan itti gashan waan seexanicha mul'isu fa'aa yeroo isaan itti godhan hedduudha wanti jiru ta'ee fi maatiin illee ijoolleen keessan eessa akka oolan hiriyaa akkamii wajjin akka oolan fiilmii akkamii akka ilaalan gamanumaatti jara ilaalaa gaafadhaa isiniin jenna dammaquun barbaachisaadha. Nama waaqayyo ayyaana isaatu dandeessisetu immoo waan hundumaa keessa darba waan ta'eef waaqayyo nu gargaaru jecha gara odeeffannoo kee itti aanutti dabalaa jechuudha. Odeeffannoon keenya inni kan biraan taatee waggoota dura Rwaandaatti raawwateedha. Sunis ammoo bara 1990moota keessa duguuggaa sanyii Rwaandaatti raawwatame duguuggaa sanyii isa hamaadha jedhamee seenaan isaa baay'ee dubbatamu kan lammiileen Rwaandaa 800 ta'an itti dhumanii duguuggaa sanyii yeroo sana taatee raawwateen waan wal qabatudha odeeffannoon keenya. Dubartii lammii Rwaandaa qabdu tokkotu fayyuudhaaf jaallachuu danda'u qabda itti nama abbaa warraa ishee yeroo duguuggaa sanyii sanatti ajjeeseef illee dhiifama gootee fi ilmaan isaanii akka wal fuudhan illee nama heeyyama laatteedha jechuudha. Nama maatiin warra abbaa warraa ishee jalaa ajjeese ilma isheetti akka heerumtu
dubartii taasisteedha. Kun baay'ee fakkeenyummaa gaarii waan qabudha. Garaa dhiifamaa akkamii akka isheen qabdu otoo sitee maal goota garuu. Inni ulfaata baay'ee yaadi abbaa manaa jechuun egaa abbaa ijoollee isheetii maatii isheetii abbaa manaa isheedha. Egaa nama al tokko tokko gaafa teessee ilaaltu ajjeesuun illee kan biraadha of biraadha kan itti dhabdu. Nama jaha maatiin illee maatii kee abbaa manaa kee obboleessa kee jaalallee kee ilaalu gaa haaloo itti qabatta. Dubartii ajaa'ibaatti gara akkasii qabaachuun immoo gaa carroomuudha. Namni hundi hin qabaata jedheedha kanan hin yaadne. Dubartii ajaa'ibaatti dhiifama gochuun immoo jetteetti isheen iyyuu jaallachuuf fayyuuf jaallachuu qabda jetteetti. Dhiifamni egaa gaafa dhiifama gaafa namaaf gootu sammuun kee bilisa ta'a. Lapheen kee qulqullaa'aa gammachuu qabaata. Isheenis egaa filannoo ishee kana waan taasiste natti fakkaatti. Akka kottaan ajaa'ibsiifadheera. Anis ajaa'ibsiifadheera dhugaa osoo ana ta'ee jedhee yaadaan wayitan odeeffannoo kana qindeessutti namuu keessatti of ilaala amma osoo ana ta'e annan godhaa kana jedhee akkaataa isheen itti fakkeenya itti taate kan hedduu nama ajaa'ibuudha. Akkuma atuu jettee nama maatii kee ija hamaatiin ilaaleefiyyuu haaloo qabachuu dhiistee nagaatti wajjin jiraachuun waan ulfaataadha kan nama abbaa warraa kee ajjeesetti ilma kee fuusisuu mitiiti jechuudha. Egaa kana fakkaata odeeffannoo keenya inni kan biraa aarsaa jaalladha. Jaalallee egaa yeroo hundumaa gammachuus miti garuu ammoo aarsaas ni baasta jaalala keessaa yeroo hundumaa argachuu miti atillee gatii baastuun ni qabaatta. Shamarree Eertiraa jaalalaaf jettee gatii guddaa baastee egaa seenaan ishee addunyaa irratti bahee katabamee mul'ate haga har'aatti ga'eedha. Seenaa waggoota dheeraa duraati seenaan kuni bara 1942 waan akkasii keessa taatee mudateedha. Garuu ammoo jaalalaaf aarsaa isheen baastee osoo ana ta'e jechisiisa. Yaa namatti tola baay'ee dhuguma garaama ishee irraatidha kan isheen jaallatte. Gaafa jaallannu waan tokko sirriimatti jaallachuudha kan nuti qabnu. Isheen egaa kana hin barsiiste jedheedha kan yaadu. Amma garuutu teessee ilaaltee jaalalli hin beekan jaalalli bara kana kan maatiis haa ta'u kan jaalalleewwanis haa ta'u hammanatti gatii kaffaluu hin barbaadu namni. Amma waan tokko yoo si mudate yookiin wal lolanii walirraa adda ba'uu waliiknaa maal jechuudha. Kan baay'achaa jiru maatiin illee ijoollee isaanii dhiisanii fa'aa yeroo isaan walirraa adda ba'aa jirantu mul'ata. Garuu immoo egaa isheen kana waa baay'ee irraa baranna jedheedha kana yaadu. Jaalalaaf jettee egaa gatii baasamuu malu ol jechuun hanga lubbuu ishee itti dhabuutti illee gahuu ni dandeessi turte. Sababi isaa sanduuqa keessa kaa'amteeti kan isheen karaa dheeraa imalaa turte. Aduun jira, hoo'ini jira, sanduuqa sana namni keessa jiraachuu isaaf ishee qofatu beeka. Qaamni biraan hin beeku. Loltoonni warri kan biraan illee sanduuqa sana haala isaanitti darbatanii gatanii turan faatu ture. Garuu sana hundumaa dandamattee lubbuun hafuu dandeesseetti. Yeroo sanduuqa sana keessa turtetti illee akka onneen isheen dhaabbanneef ofillee waraanaa dhaannaa ishee onnee ishee dadammaqsaati kan isheen turte jechuudha. Boodarra garuu dhoksaan fanxoo hin fayyisu jedhanii loltuun kun egaa taatee jiru poolisootatti himee akka isheen lubbuutiin ooltu. Sababni isaa imalli isaan deemanis haga isaan yaadaniin ol yeroo fudhatee bakka biraas qubatanii turanii. Saatii haga sana sanduuqa keessa namni lubbuun jiru tokko taa'uun ammoo baay'ee ulfaata. Egaa kana fakkaata ture. Namatti tola dhiifama jaalalaa cubburraa of eeguudha odeeffannoon kee alanaa kan nu barsiise. Galatoomii siin jennamiri. Tole daawwattoota keenya qophiin keenya ammas egaa akkuma itti fufeedhaa kan inni jiru reefuudha kan nuti eegalaa jirru faarfannaa fi odeeffannoodhaa isin biraan geenyee kan jirru qophiilee hafan egaa hedduudha. Amma gara qophii tokkotti darbuuf jenna maalimee kan itti. Qophii galateeffannaa fi dhiifamaati. Qophiin galateeffannaa fi dhiifamaa akkuma yeroo mara jennu akkuma maqaan qophichaas dubbatu galataa fi dhiifamadha. Kan itti nama jireenya keenya keessatti bu'aa buusee itti galateeffannuu fi kan immoo nama itti gaddisiisne yoo jiraate dhiifama itti gaafannudha jechuudha. Namootni garaagaraa irratti hirmaatanii egaa qophii kana irratti kan isaan qaama dhiifama gaafachuu qaban gaafatanii qaama galateeffachuu qabanis ammoo galateeffatan. Har'as egaa keessummaa addaa ta'e tokko waahilli keenya Efreem qabateeti kan inni jiru. Kallattii gara qophichaatti isin kan dabarsinu ta'a. Turtiin keessan ammallee dhangaalee keenya faana haa ta'u jecha yeroo gaarii.